Magaalaa Adaamaatti hawaasni mana barnootaa Kaamaaraa guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa sagantaalee adda addaan kabajan barsiisotaa fi barattoonni akkasumas hooggantootni mana barnootichaa uffata aadaa saboota biyyattiin faayamuun argaman saganticha miidhagina addaa gonfachiisaniiru. Agarsiisni aadaa dorgommiin bareedinaas qaama qophichaati. Dura bu'aan mana barnootaa Kaamaaraa barsiisaa Hajji Adam yeroo barattoota hedduu simachuun hanga kutaa 12ffaatti barnoota qulqullina qabu kennaa jirrutti gaggeeffamuun ayyaanicha adda taasisa jedhan. Akkuma beekamu manni barumsa keenyaa guyyaa aadaa kana wanti kabajuuf barattoonni barsiisonni naannoo adda addaarraa aadaa adda addaarraa amantaa adda addaarraa as dhufanii biyya adda addaarraa jechuudha biyya Itoophiyaa keessa duwwaa odoo hin ta'in biyya alaa kan akka biyya Hindii, biyya Ameerikaa, biyya Kanaadaa, biyya Noorweey, Awurooppaarraa dhufanii barattoonni as baratan waan jiraniif aadaa kana hunda calaqqisiisuuf kabajaa aadaaf agarsiisuuf jecha aadaa kana cimsinee waggoota darbaniif kabajnaa jirra. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaan olaanaa mana barnootaa Kaamaaraa dargaggoo Roobeeraa Fayyisaa dhaloota aadaa ofii beekuu fi jaalalaa fi wal kabajuu aadeffate uumuu irratti xiyyeeffannoon hojjenna jedha. Kabajni guyyaa sabaa fi sablammootaa kunis dhimmoota walooma cimsanii fi ofitti amanamummaa barattootaa dabaluun caalaatti dorgomoo akka ta'an gargaaruu eera. ችግራችንን የምንፈታበት ልዩነታችንን እንደ ውበት የምናይበት guyyaan kun rakkoo keenya kan ittiin furru garaagarummaa keenya akka miidhaginaatti kan ittiin ilaallu jaalala kan ittiin waliif kenninuudha. Akka Kaamaraatti ammoo aadaa keessan barattoota biroof kan ittiin agarsiistan haadha fi abbaa keessan kan ittiin ajajamtan hangafoota keessan kan ittiin kabajan waan ta'eef guyyaa kana yeroo kabajan kaayyoo isaa beekuu qabdu. በፍቅር በመከባበርና በሰላም እንድታከብሩ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። Hojii gaggeessaa olaanaa fi abbaan qabeenyaa biizines giruuppii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa saganticha irratti argamuun barattootaaf haasaa si'eessituu taasisaniiru. Dhaloonni dhufu kun keessattuu manneen barnootaa keessatti guyyaa sabaa fi sablammoota yeroo kabajan kana afaan walii kabajuun, aadaa ofii gabbifachuun, waliif kabajuun, wal kabajuun, tokkummaa cimsuun, tokkummaa maatii, tokkummaa biyyaa jabeessuuf ka'umsi yookiin bu'uurri kan ta'u daa'imman umrii kanarra jiran sabaaf sablummaa isaaniitti afaan ofiitti aadaa ofiitti boonanii yoo ka guddatan ta'e ofitti boonuun kun gulana jiruu isaanii irratti illee fundura isaanii irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Tokkummaa waliif yaaduu fi wal gargaaruu bu'uureffate akka cimsinuuf sagantichi gahee olaanaa bahata jedhan barattootaa fi hawaasni gara biroo mana barnootichaa dubbifne. Akkuma argitaniin guyyaan har'aa bifa adda ta'een bifa ayyaana sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kabajuu irratti jiranii ijoolleen keenyaa isaan xixiqqaa kee jiranii kaasee hamma barattoota kutaa 12 kan jiranitti kabaja addaatiin kabaja jirra. Faayidaan ijoolleen keenya barattoonni keenya kabaja kana kabajuun isaanii ayyaana kana kabajuun isaanii aadaa isaanii safuu isaanii duudhaa isaanii akka beekan ዛሬ እንግዲህ ያው እንደምናውቀው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በታላቅ ድምቀት በትምህርት ቤታችን ካማራ እየተከበረ ይገኛል። በዚህም ደግሞ ልጆች ከልጅነት ጀምሮ እስከ እውቀት ያሉትን ጊዜያቶች ባህላቸውን በማወቅና በማክበር እንዲያከብሩ ኡፈኔሞ ኡፈታ አረርጌት ሰነፈን መነ በርምሳ ካማራት በረና ኩታ ኩደንፋ ባዬ ገመቹን ተደጋያሜ ኖይሌ ባየኒ ዋን ጅርኑፍ ኡፈዳ በሬዳ ኡፈኔ ሰናፍ ተኩፋ በውፍ ያደኒ ዱፍነ